namni jecha kijibaan dhiisin sigalee yoo agartee sigalee laayifi seentee nama arrabsuun dhiisin ramadaana keessa ramadaana alattillee namni sanin dhiisin falaysa lillahi haajaate takkan qabu jee rabbiin agarteeti kuma takkallee irra sin kaanne jechuudha waan takka irra sin kaanne rabbiin sigalee waan takka irra sin kaanne maal ta'u keessatti sin kaate rabbiin sigalee fi an yada'a طعامه وشرابه nyaata kee garteetiin dhiisuu baattus bilaashuma garteetiin afaan guguu ol jechuudha agartee waa takka sawaaba agartee soomana hin qabdu jechuudha tanaaf yoo agartee nagee akka soomanni keessi bahu barbaade yoo akka nagee agarteetiin sigalee itti baatu barbaade sigalee dhaamsa nabi Muhammad kana sallallahu alayhi wasallam itti dalagee duuba namaanillee ga'e agartee sheerwaan biraatu numa goota agartee sigalee sheerwaan biraatu agarteetiin akka malee goota yaa agartee yaa nama khayrii barbaadu sigalee waan akkana tana facaase agartee yoo afaan illee dubbattee agartee sigalee facaasuu baatte khayrii akkana tana agartee sigalee gaggeessi duuba waan biraatu sheetu numa goota rabbi si halaafisu jecha nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam namni ramadaana khanaafi ramadaana alattillee namni agarteetiin jechi cubbuu namarra qabu sigalee nama arrabsu waa namaan juu halkanii guyyaa agartee sigalee arrabu namaatii deemu falaysa lillahi haaja rabbiin haajaa takka irraan qabu jedhu agartee dhisi nama namatiin agarteeti nama firaa biraa deem agarteeti maal goota agartee sigalee oggii isaan nama hamatu waan dhisi firra ittiin dawwaliin agarteeti nama hamatu ramadaanan afaanii qabu ani lakkii agarteeti yeroo haasa'u qabu yoon afaanin jechuu yoo baattillee ka'ii jibbii biraa deemi duuba oyi sigalee akkanatti agartee ramadaana kee eeggachuu soomana kee agarteetiin soomana faayidaa qabu ha uraan qabne agartee sigalee wanni uraa qabaatanii agartee gamaa gaman ayyaasa waan takkallee agartee siif bakkaan si ga'uu danda'u tanaaf soomanni kee akka agartee qaawwan arganne soomanni kee akka gaarii ijaarame bareedaa ta'e akka agarteetiin sigalee bakka gahu yoo feete nama namatiin duuba jecha cubbuu namarraan kaa'een sigalee duubaa isa namatiin nama islaama namatiin duuba sigalee haraam agartee foon namaa nyaachuun agarteetiin yaa ayyuhalladhiina aamanu rabbiin agarteen sigalee irraa haasawet aboo foon namaa nyaachuurra sigalee fagaadhaa jee rabbiin agarteetiin foon namaa nyaatin foon namaa akka malee badaadha agarteetiin sigalee guyyaa qiyaamaa sidhuuf agarteetiin sigalee rabbiin agarteetiin sigalee waan biraa namaa dhiisa haqa namaa zulmii nama ati arrabsite nama agarteetiin waa jetteen abadan sun dhiisuu agarteetiin rabbiin haqa sigalee waan biraa si dhiisa rabbiin shirkii agarteetiin yoo tawbatte rabbiin si dhiisa garuu haqa namaa haraa nama gaafachuu nama agarteetti balleessit aboo dhiifama sittiin balleessette karaa deebitee ayyama gaafachuu qabda akkasitti agarteetiin sigalee soomanni kee nagee ta'uu qabaa jechuu yookaan soomanni kee agartee khaxara keessa jiraa jechuu nama agartee namatiin gosummaa walirratti hin bobbahin gosummaan agartee bakka si geessu hin qabdu duuba gandummaa sigalee olii fi gadi dhiisii agarteetiin kana namni islaamaan qabu namni kalimaa laa ilaaha illallaa qabu waan akkanaa jalan deemu dhiisii firraa agarteeti ramadaana addeemu nama duraan agartee arrabsite dura amata dheeraa kan agartee arrabsaa turte hunda afoon naa illaahi aboo agarteetiin sigalee ramadaanii dhufee agartee afoon naa illaahi ramadaanaan boodillee rabbitti sin deebisii ramadaana keessa toobadhu agartee firraa dhiisi duuba aayaa akkanatti hadiisa kanarraa wanni fudhannu akka malee agartee hamaadha jechuu nama agartee arrabsuun takka agarteetiin jecha badaa namaan jechuun duuba waan kanaatu agarteetiin nurra jiraa jechuu haya ammas namni agarteetiin islaama ramadaana kana keessa duuba wanni inni godhuu qabu amma ramadaana gasseennee jirra ramadaanatti eega gasseentee waan suqunnamuu jira ramadaana kana keessa waan akkam faa bishaan faa dhuytee agartee nyaata faa nyaate odoo maqoban qabaatiin sigalee akkana taate mee akkam taate agarteetiin bishaan akka gaarii dhuyte nyaatas akka gaariitti maashaallah itti nyaatte boo ramadaana quban qabdu ramadaanni gaanii irraanfatte ilma namaati bara sigalee ni irraanfatte nyaata quufteetuma lafaa kaate bishaan akka gaarii dhuyte duuba mee akkam taate agarteetiin isii galee haasawni agarteetiin kun sigalee mee namni akkasii akkam ta'a agarteetiin mee dhageeffadhu hadiisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mee shari'a islaamaa akkatti agarteetiin sigalee waa hunda addisi baasu روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم
nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni tokko agarteetiin irraanfatee soomana odoo qabu bishaan agarte nyaate dhugee agarteet akka gaariitti maashaallah yaa rabbi ga irraanfisuu nurraa qabu akka gaarii dhugee akka gaarii nyaate namni kun meeqam taa agarteetiin waan jedhama sallallahu alaihi wasallam soomana isaa haaguututu jedhama sallallahu alaihi wasallam hoggi yaadate achuma dhaabu qabu eega yaadate yoo itti gaxoofe immoo soomani isaa bade tanaaf hoggi agarteetiin sigalee yooni soomana qabu soomana gaseentee jirta amma maashaallah rabbitti nu waana kuusa gaseentee jirta soomana eegaltee jirta waan soomana duraa siimeen jira soomana eegaltee soomana afaanii qabda bishaan dhuyde ni nyaatte duba akkam taata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan je bakkuma sanii dhaabeetuma rabbiitu isa nyaachisee haa soomana isaa guututu je innamaa at'amahu Allahu wa saqaahu rabbi isa nyaachise je nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiitu isa nyaachisee isa obaase soomana isaa garteetiin haatti fufuuje soomana isaan dhiisin jechu soomana dhiisuun qabu je agartee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maali yennaan aboo dhugee arra garteetiin sigalee soomana saaree godheetu maal itti hufee guyyaa biraa agarteetiin soomanan jiini soomana saa bakka garteetiin nyaata nyaatu sanitti nyaata dhaabeetuma maal itti fufu soomana saa gartee itti fufuu qaba je nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo dhugees jechuu kanaaf agarteetiin yoon irraanfannee khani gartee soomana keenya bishaan kadhu taane takka nyaata kanyaanu taane waan soomana furaa hunda hagoonu taane irraanfannee jechuu waan soomana furaa hagoonu taane hoggaa yaadanne achuma dhaabu qabna gaafa yaadanne achuma dhaabne soomana keenya itti fufu qabna jechuu rabbiitu isa obaase rabbii isa nyaachise sanaaf agarteetiin soomana saan furinje yoo hatti oowuritanii dilaawa jechuu tigale ammoo irraanfiisaniin agarteetiin soomanni isaa hin furamu yoo akkasitti irraanfatee akkas godhute soomanni isaan furamu jedha Muhammad sallallahu alaihi wasallam walii galla jedha keenya an wada fujjitamoo kam okormatti naasoo jira tanaaf nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa saa'im nabi sallallahu alaihi wasallam namni odon soomana qabu irraanfatee agarteetiin fa'akala aw shariba nyaatee dhuge rabbiitu agarteetiin isa obaa isa nyaachise isa obaase aboo agarteetiin soomana isaa haatti guutu hin furinii je nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya guyyaa biraani soomana hin soomanu jenne agarteetiin hin soomanu agartee guyyaa biraa soomana immoo soomana isaa agarteetiin guutuudha jechuu waligalle soomana gaseenne jirra agarteetiin duuba akkana godhu qaba je nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya na yawma damalle sallallahu alaihi wasallam hadisa agarteetiin amma dubbanne kana wani irraa fudhannu gaa agarteetiin yooni soomana keessa dhuyne takka agarteetiin nyaanne soomanni kee irraanfataan soomanni keenya hin furamu yookaan ammoo ni furama jechuu yoo agartee beekaadhaa nyaanne beekaadhaa agarteetiin dhuyne soomanni ni furama yookaan yoo irraanfiidhaan ka ta'u ta'e hin furamu jechuu wanni soomana furu yoo rabbi je inshallah akka gaaritti agartee ayyama rabbiitiin inshallah raasoon yoo rabbi je khuni ka irraanfiiti jechuu ammallee agarteetiin waan namni agartee eeggachuu qaburraa waan namni agarteetiin sigalee eeggachuu qaburraa ifaqqisiisuufa yoo tokko yoo agarteetiin ka'ee soomana kana keessa wanni namni eeggachuu qabu yoo nyaata akka gaariin nyaate hedduu soomana kana keessa firraa xiqqeessaa rabbiin nu alaafisu yoo kan agarteetiin ramadaana kana keessa nyaata fakkeenyaaf akka gaariin nyaatee ifaqqisiisu ta'e soomanni isaa qadaa irra jiraane fulama ammoo beekaa yoo finaqqisiisin hin furamu agarteetiin yeroo soomanni isaa yoo beekaa finaqqisiisin yoo beekaa finaqqisiise soomanni isaa ni furama tanaaf agarteetiin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan je agarteetiin duuba hadisa Abu Hurairah gabaasa keessatti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garbani je man zara'ahu alqay'u fala qada alayhi namni haqqisan agarteetiin isa mudde agarteetiin agartee haqqise do inni finaqqisiisin haqqisan haqqise
hin kafalu agartee soomana saattuma fufaa ammoo man istaqaa'a fa alayhi alqadaa nabi masasa akana jechu yoon ifakkisiise nyaataa ta'uu didee fi akka ta'u wanna jee gartee harka ifkaayee ifakkisiise noqon yoo harka ifkaayee ifakkisiise fa alayhi alqadaa kafalu qaba jee nabi masasa tanaaf agarteetiin sigalee kafalu qabdaa jechu akka malee si barbaachisa kun akka malee tanaaf ifinakkisiisin yoon ammoo agarteetiin inni haqisaan mataa isaatii sirraa ba'e sigalee hoggisan dandeettii keetan atin goone sigandeettii keetan atin goone sigalee yeroo san agarteetiin haqisaan waan atin firraan akkasiisiniif hoggisan sirra jiru yoo timmoo akkasiiftee laazima qabal wakadhalika masalaan tun nama tokko harafee maniyyiin irraa ba'e ibro ko ardu bina garte barbaachisa bakka dun akka malee namni tokko rafeeti maniyyiin irraa ba'e ni raf maniyyi irraa ba'e manama agarte shaytaanni itti dhufe jechuudha shaytaanni agarte sigalee dubartii agarte faatti fidee agarte din shaytaanni yoo itti fide maniyyiin fakkee jechuun manamaan jechuudha yoo kase kan agarte maniyyi irraa buute suni garteetiin soomana saanfu walaaki yoo inni kan ifirraa baasu ta'e soomannisaa haraami firraa baasu yoo inni firraa qabaasu ta'e agartee sumani samalta ni bada jechu suni agarteetiin hukmi biraati jechu itti nu dhufatan ya rabbi inshallah taala yoo namu manamaan agartee khani irraboote kuni akkuma agarteetiin haqqisa inni fi naqqisiisiniti qadaan irran jiru jechu ay eega ramadaan agarseeni khana fa'atu jira jechu agarteetiin haya duba akkanatti eeggachuun nama barbaachisa